السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت خردتوتان برسا منجز درما الحمد لله أنا قفوتي إيجا خردتوتان تيا باقي جراتني يروح خلان تنجة إيجا براتوت يا حران تناي جولا فيديو راه نجز جولا نموني بايم برسا كينيا فيسبوك كينيا نقول سينه فيسبوك كينيا نمني ولي فايدة ماجرا شك ما فارا جولا akkasuma namni yoo sheene hoo haala kamiin baasuu dandeenya feesbuuk keenya namni seenuu dhiisuu haala kamiin baruu dandeenya nama seene sanis haala kamiin ofirraa baasuu dandeenya akkasuma immoo seenamuu dhiisuu maaliin baruu dandeenya jettanii namoonni baay'een kan nagaafatanii jirtu jechuudha kanaaf haala sanan isin argisiisa na hordofaa jechuudha okay duraan dursee jechuudha warroon hagarraa YouTube channel kiyyan argina akkasuma subscribe godhannoo jiraatan akka subscribe gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha maaliif gaaffiin isin nagaafatan baay'inaan YouTube isin irratti gadhiifamee waan jiruuf YouTube channel isin subscribe gootanii wanta barbaadan achirraa barachuu dandeessu jechuudha okay YouTube channel kiyya argachuudhaaf YouTube channel keessan ni galtu egaa yeroo YouTube channel keessan galtan jechuudha egaa bakka searchii kanarratti jechuudha barsiisaa Mangistuu Oromoo app ni barreessu jechuudha barsiisaa Mangistuu Oromoo app achi booda searchii gootu jechuudha egaa haala kanaan isin fida yeroo haala kanaan isin fida jechuudha profaayilii kanaa haala kanaan isin dhufa irratti kilik ni gootanii egaa achi booda haala kanaan jechuudha subscribe fayyadamuu jechuudha irratti kilik ni gootanii yeroo subscribe kilik gootan haala kanaan gama gargaratti wanni takka ni baatee irratti kilik ni gootanii oonii taati jechuudha maaliif isin faayidii yeroo asirratti viidiyoon gadhiifame xawwaalii akka notificationin dhufee isin bira ga'ee viidiyoo san maal akka gadhiifame maal akka ta'e barachuu dandeessan jechuudha okay gara barumsicha har'atti yeroo deebinu egaa hiriyootan ta'e jechuudha Facebook keessan ni galtu okay profaayilii keessan gubbadhattu okay achi booda yeroo haala kanaan profaayilii keessan gubbadhattan gad deemtu jechuudha account setting irra gabuutu jechuudha account setting okay account setting iska jookuna asirra jira jechuudha kun asirratti kilik ni gootanii okay yeroo haala kanaan setting irratti kilik gootan jechuudha haala kanaan isin dhufa jechuudha general security privacy timeline tagging hajoo kana jechuudha kan security security hajoo kana irratti jechuudha kan general ta'an jechuudha asirratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isin fide jechuudha yeroo haala kanaan isin fide as gadi jechuudha asirratti where your logged in hajoo kana jechuudha asirratti kilik ni gootanii okay achi booda haala kanaan isin fide jechuudha yeroo haala kanaan isin fide Facebook keessan namni seenuu jechuudha haala kanaan beekuu dandeessu jechuudha kunoo fakkeenyaaf amma namni hin seenne jechuudha yoo seennamaa taate jechuudha asirratti kunoo xx ni argitu yoo nabdii qabaa ni argitu yoo nabdii qabaa xx kan argitu x lama kan keessan baay'isee isin fide jechuudha baay'isee isin fide akkasuma immoo moobaayila keessan moobaayila nama biraatis fakkeenyaaf leekooshinaas nama seene jechuudha moobaayilli sun akka maal ta'e guyyaan meeqatti akka seenname sa'aatii meeqatti akka seenname kan asirratti isin argisiisa jechuudha kiyyamma tokko messenger jechuudha tokko immoo page irra jira jechuudha sadii ta'ee jira sadanan waan seene jechuudha isin galee keessan garuu baay'inaan asirratti x kana baay'inaan yoo isin fide jechuudha kan asirratti x sadii sana argitumi keessan yoo kan baay'inaan 10ffaa 20ffaa 50ffaa kan fidu jira jechuudha yoo namni baay'ee seena jiraate yoo yeroo baay'ee seenamee jiraate rimsee fide jechuudha kanaaf isin maal godhuu qabdanii x kilik itti gootu jechuudha x tana kilik itti gootanii ammallee x kilik itti gootanii ammallee x kilik itti gootanii gonkumaa yoo ni balleessu jechuudha amma x sadii ture misatti tokkollee hin hafne jechuudha akkuma argitan amma qullaadha jechuudha Facebook ana qofa akka jira jechuudha namni tokkollee kan jiru messenger leen keessa hin jiru jechuudha isin messenger leen irratti hin banamne Facebook qofaadha jechuudha akkauntii kana kan jiru jechuudha kanaaf haala kanaan Facebook keessan qulqulleessitanii yeroo qulqulleessitan emailii fi paaswoordii keessan namni yoo seene jijjiirrachuu dandeessu jechuudha namni seenetti yoo amantan Facebook keessan emailii fi paaswoordii keessan jijjiirrattanii kophaa keessan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha amma maaliif namni tokkolleen keessan jiru jechuudha namni illee yoo seene jiraate baaftanii jirtan jechuudha nama baasuudhaaf ammoo xx latti isin argisan kilik itti godhuudhaan
baasuu dandeessu jechuudha. Yeroo baaftanii xumurtanii eegsii kana xumurtanii haala kanaan qullaa gootan feesbuuk keessan gamoo duubatti deebitanii paaswoordii fi imeelii keessan irraa jijjiirrachuu qabdu jechuudha. Egaa barumsi keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa biraatti naga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha ilmaan Oromoodhaa baay'ee tokkoon isin jiraadha isin kabajaa yoomiyyuu isin jiraadha naa jiraadha. Galatoomaa waan hordoftaniif.